Mina ayinat nama mana fincaana tahu bira taa'aa jira jechuudha. Galgalan qabatanii. Awwaardii marsaa torbaffaa. 22 irratti OA chuun ispeesii gootanii duwwaa 3 gootanii filachuun akka moostan siin jechuu barbaada. Ashama kam jirtu hordoftoota kee bakka jirtan ga'insa qabu HRS video biraatti walitti deebi'ee jira. Asaanko kana booda inni ariifatu jechuudha. Asaanko kanaan dura akka ammaatti ariifadha ture. Sana booda namooti baay'een inni ariifate maaltu si gataa gabaa maali si gataa maaltu sirdaa eessatti ariifattatte natti dheekkamtaniitu. Koomentii baay'ee dubbiseera kanaan dura saniif koomentii keessan fudhachuu yaada keessan fudhachuu dirqama waan ta'eef ijoolleen gaanuma ariifatti beekamaadha. Kanaaf kana booda Asaanko suutan dubbadha jechuudha. Ashama kam jirtu hordoftoota kee bakka jirtan ga'insa qabu HRS video biraatti walitti deebi'ee jira. Viidiyoon akka bohaartan akka gamdaa abdii guddaan sirraa qaba. Namoota kana faaratoota yoo jiraatan subscribe gochuun dagatina mallattoo notification tuqaan si'achuu barbaada yaada qabaatan koomentii barreessaa garumaatti nafana tura amma kam gaariidha ni gara viidiyoo kun gammachuu obboleessa keenya gaaddisaa kanaan dura kaarrachiisee foqoqaa nama kadhachaa kan ture guyyaa har'aa kana garuu obboleettii keenya boontuu wajjin sirna gaa'ilaa geggeeffatee jira. Egaan boontuu wajjinii hiriyummaa jaalala keessa yeroo dheeraa kan lakkoofsa yeroo ta'utti isheenis baay'ee kan jaallattu innis kan baay'ee jaallatu nuyis gidduu isaaniitti argamnee gammachuu isaanii hirmaannee jirra. Egaan akkuma isin argaa jirtanii guyyaa har'aa kana sirna qubeelaa geggeessuudhaanii obboleettiin koo kunis waadaa galuufiidhaanii bara ishee guutummaa isaa wajjin akka jiraattu qaama miidhama isaa utuu hin ilaalin jaalala dhugaa isaaf qabaattee isaa wajjin gaa'ela geggeeffattee jirti. Egaan kunuunis wanti kun baay'ee kan nu ajaa'ibe namoonni iddoo garaagaraa jiranis akkasin dinqisiifattan abdii guddaan qaba. Maaliif yoo jettanii egaan jaalala kun baay'ee nama ajaa'iba. Keessumattuu isheen dinqisiifachuu barbaada. Isiin akkas qaama miidhamaa isaa tulaaltuu nama akkasii ta'e tulaaltuu eenyummaa isaan tuffatanii akka isiin gaa'ela wajjin dhaabbachuuf sana durba bareeddoo akkasii fuuchisaatti hedduu nama ajaa'iba. Dhugaa nama chaaritii waan jiru dhaabbata gargaarsaatu jira kan namoonni walitti dhufee nama gargaaranii sanarrattitu gargaaranii turanii dhumarratti kun uummata cidha isaa qopheeffatee mucaa bareedduu kana fakkaatu fuuchuunsaa baay'ee namatti tola. Sanuu bara ijoolleen durbaa qabeenya laaltuu birrii laaltuu bareedina laaltuu waami daagaa hedduu gaafata durba bareedduu argachuuf yookiin akkas bareedduu nama kanatti heerumuun see dhugaa. Bilbila asirraa kaanu namoota gargaaruu barbaadan duwwaa 938 69 21 20 kanarratti bilbiltanii nama kana bira dhaabbachuu dandeessu. mina ayinat mushirraa no bannaati. Gaala gaarii ta'e inni kun immoo kunuu akka nama mana fincaanaa taa'u ta'e haadha manaa bira taa'aa jira jechuudha. Geetaa iqirri balli dammoo akka maamatuni bageetaa sim. Dhugaa maal yaadeeti? Sanuu muuzii nyaataa isin dudduuba daabboo nyaatti innis muuzii nyaataa muuzbee daabboo isa jedhan ta'e viidiyoo kana beekaa ta'u malee akka nama bargaanfatee mana fincaan yoo ta'e yookiin fanii gochuu yookiin viidiyoo kana bareechuuf yookiin akka namni irratti haasa'u gochuuf godhan ta'uu danda'a. Langadda namoonni akka koo haadha manaa biyya laatti argitanii birrii bichaa fiddee dhufti seena kunoolaa kana fiddee dhufte baaban jiru waldaareeni birrii ergan fudhadhe nan fudhadhe kaa waan godhu dhabe kanas fuutee dhufte kanaaf maaloo dubartoota biyya laatti ergitina raasa dhufa yoo ergitan immoo achiis gaafa deebi maramara. Mucaa nama yookiin mucaa nama adii bira teessee keessa kalladda taanaan rabbisii fadhiisu. Ijoolleen keenya achi deemanii horii qofa fidanii dhufanii ijoollees nu fidanii dhufaa jiru. Horii nyaannee immoo akkati ijoollee dinnu hin qabnu jechuu isaati ergaa inni qabu jechuudha. Qabdeedhiitti seeraan dubbadhu. Bokiidha. Bokii. Maqaan keenya. Bokiidha. Ishi maal jechuun? Bokii mokonnon jechuudha. Duudaa. Duudaa fi akka afaaniin dubbadhu. Ol guddisiifu dubbadhu. Duudaa fi afaaniin dubbadhu nan dhufe. Siin jedhan. Waldaa saba keessatti moo? Eenyu si fide eenyudha manni si fide? Araarsaa. Araarsaan eenyudha? Isa kan. Maal wajji wal hubatan? Eenyu wajji wal quunnamu? Gurree wajji wal quunnamu. Gurreen immoo eenyu? Maqaataan beeku gurree jedhaan malee. Eshi eenyuun waameera siin jedhe? Ani beeku inni hojjetaa tajaajilaatu raajiitu nu waamee naan jedhe. Raajii maa ta'us jedhanii? Raajii maa ta'us jedhanii? Eshi. Eshi jedheen dhufe gaani. Eshi jettee dhufte. Birri meeqaa walii galtan? Birri 4,000 walii galle. 4,000? Kana hojjechuuf? Birri 4,000 isaanoo? Araarsaanoo? Hundi isaaniitu 4,000 jedhan.
Viidiyoon kun agarumaatti yoo dhaggeeffanne inni irratti tajaajiloonni soba kakaanii jiru baay'een isaanii. Namoota bitataniitti deemu fakkeenyaaf gara biyya tokko gara yeroo tajaajila deemanii namoota qopheeffatanii nama gara sanatti ergu jechuudha. Konfireensii guddaatu gaggeeffama. Konfireensii sana keessatti nama maqaawamaa jechuudha akka waan mul'atu argetti. Isa wada mucaan kun amma duudaatii hojjechuu deeme jechuudha. Manni siree qabamee fi birriin kaffalamee fiitu bifa duudaatiin uummata goomsuu uummatatti taphatu jechuudha. Akkasiin tajaajiltooti sobaa akka nama fayyisuu duudaa bananitti jaamaa bananitti naafa fayyisanitti tu ekkeessiin tajaajiltoota sobdoonni deemanii maqaa amantii xureessuun ekkeessiin amantiidhaan daldalu yookiin amantii namaa xureessu jechuudha. Mee boorri dhugaa nama gargaara waaqayyo gargaara nama fayyisuu waaqayyo fayyisaadha. Garuu tajaajiltoonni sobdoonni ekkeessiin mandara keessa deemanii biyya keessa deemanii tajaajiltoota sobduun kaan ekkeessiin nama bitatanii deemanii nama fayyisanii uummata ittiin goomsanii babal'atee jira irraa of eegaasiin jechuu barbaada. Ante maali shinti beetii keessatti haftee bar. Maali abbaa kaarru? Hin turte kaa. Massaxamaa tanan ture. Maalidha ayyuu? Massaxamaa tanan ture. Baguma naa dhuftan sirius osoon gaafii guddaa isaan qaba. Maalidha? Isiniif. Maalidha? Maaliin inaan hin jettani? Funyaan isaanii warri dhedheeratan zarii nu busaate yeroo jedhamuun dhagaye. Kanaafuu funyaan kiyya maal keessatti ramadama? Funyaan kiyya maal keessatti ramadama? Kuruppeedha kaa sanyii kuruppee gosa kuruppeedha jimbaara. Punya kan bala. Punya. Esti? Filteri namoota keenyaan taphadhaa kan filterii fuutee namootatti qabdan. ቤትሽ የማይወደው የሰው ባህሪ ስለሽ እሱ ራሱ በቃ የሆነ ነጭናጫ ነገር ስለሆነ በሰው ስለሚበሳጭ ለምን እንደዛሽ? አይ የሆነ በቃ የሚያስደስት ነገር ካረፈተ ይነጫነጫል። የሆነ አመል አለበት። የሚወደው ነው የሌለው የሚጠላው ነው የሌለው። የሚወደውም የሚጠላው የሚያለ አይመስለኝም። ከሁሉም ጋር ተቀላቅሎ ስለሚኖር ከውሸታሙ ጋርም ውሸታም ነው። እውነት ሲያወሩም አብሮ እውነት ነው። እንደዚህ ነው መናገር አይችልም። Arifumaan dubartii kana Mr. Abbaa Manaaseeti achitti baasee dhugaasaa dubbachuuseeti yeroo baay'ee abbaan afaan mana taphatu jira ABC kan irratti kan dhaqanii dubbatan gaaffii hin dhoofsan baay'een gaarummaa namaa yookiin yoon amala badaa qabaate iyyuu akka abbaa manaa gaariittidha kan achitti aakti godhamu shoo godhamu yookiin haasaamu jechuudha. Seen kun dhugaa jiru fuutee mana galtee haasoftee achitti haasoftee galgala garuu seedhaaf wayyoo abbaan manaa keessi inni isa taana jechuudha. Galgalan qabataanii. Yooyyaa babaaroo fayyuu nageenyi sanbadhaadha akkam jirtan fayyuma ani artisti Kuul Surree jedhama. Oda Awaardee marsaa torbaffaa kabar kanaa irratti albeemii filatamaadhaan kaadhimamee jira. Namoota na waliin dorgoman artisti akka Adam Mohammed, Tafarri Salaalee, Khadijaa Hajii fi Suratii hojiin dorgomee jira. Kanaaf akka na filattanidha. Na filachuuf ammoo meeseejii gabaabaa 82. Awaardi jimaata dhufu geggeeffama sanarratti albeemii bareedaa bara kanaatiin yookiin albeemii zayyiriidhaanii dorgomeetu jira jechuudha. Kuul Surreenii sanii fi 82 irratti OA jechuun ispeesii gootanii duwwaa 3 gootanii filachuun akka moostan siin jechuu barbaada. Albeemii isaa beektu waan keessaa albeemii baay'ee bareedaadha. Arsoota hedduutu dorgomee hordofaas namoota jaalatan hunda vootii godhaa siin jechuu barbaada. Yoo danda'ame viloogii siiniif hojjennaa eeggadha. Maaliif bas? Ammoo yoomittan baasii ummataatiin deema. Konkolaataan mataa koonaa bitamuu qaba. Kanaan achi lamummaa koon jijjiirradha. Konkolaataaf jettee gosa? Hin boo'in. Utuu boo'anii argatu ta'e anatu argata ture anu boo'een dadhabe. Anu porolo kunina nanam bisu amali kan kelaina dalawa waro walan suranage gedab kata mudin karake sange Benkana jesisu ankara wala bunanam bisu ankara wala bunanam bisu Mami sida gesisu ya wale dabali tafezila kadure wallani nafusila loko kallo mikafuna madrago tantala sensura anajira moti sungasara dufesi argu karakis Kennan usee barreesse moo leencoo barreesse waan kana walaloo amma kana qabachuun hin cima sirba kana keessumattuu gidduu kana bee guyyaa muraasa kana gidduu isa walaloo amma kana qabachuun isee barreessite leencoo barreessite waliin beekama walaloo qabachuun cimudha kan ittiin shamaddaddee. Hordoftoota kiyya viidiyoon siin dhiqqaate kana fakkaata akkatti bohaartan abdii guddaan sirra qaba yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deemnutti namoonni gammaatu subscribe godhina daawwachaa jirtan subscribe godhachuu barbaada laayikii godhaa koomentii godhaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan